Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Ani nagaa kootisees akka nagaa taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Tole har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhe dhufe jechuudha. Biyya keessas biyya alas kan jirtanii mana kanaaf warri haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuun na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri maatii koo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessanitti haa fufu isiniin jechuun barbaada. Hamma dhuma sagantaa kootti na waliin tura. Tole viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Maal jechuu dandeessu irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif jennaanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko gaafa hojjetamu isa tokkoof miidhama yoo ta'e isa dhufuuf immoo irraa akka barataniif jechuudha. Sila viidiyoo isaa isiniif maxxansa ture viidiyoo kanaan booda viidiyoo irratti hojjechuun hin oolee maaliif moonii hin dabarsu sila naan jedhanii fi sababii kanaatiif jechuudha. Kanaan viidiyoo bukkee isiniif kaa'uu dhiisee sila sarara waa baay'ee argitu turtanii. Obboleettii koo tokkotu akkuma keenya akkuma keessanii biyya ambaa kana keessa jirti jechuudha. Biyya Joordaan keessa jechuudha kan ishiin jiraattu. Ishiinis biyya Joordaan keessa waggaa 9 kan ishiin jiraatte jechuudha. Waggaa 9 jiraatte waggaa 9 haa jiraattu yoo malee dhugaa dubbachuuf seenaa ishii seenaa baay'ee nama garramu jechuun garraamummaa maal nama godhaa yoo garraamii taate maal taata kan jedhu jechuudha. Kanarraa waa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa micoon kun gaafa mana yoo biyyaa baate heerumtee waggaa 7tti kan ishiin biyyaa deemte jechuudha. Daa'ima tokko qabdi, abbaa manaa qabdi jechuudha. Abbaa manaa ishiis baay'ee nama amala qabeessaa fi baay'ee nama garraamiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka ishiin haasoftu jechuudha. Yeroo tokko garraamummaan jireenya ilma namaa irratti gufuu akka ta'u beekaa. Yoo isiniin jedhu garraamii akka malee ta'uunis hin barbaachisu, hamaa akka malaa ta'uunis hin barbaachisu. Gidduu galeessatti ta'uutu barbaachisa jechuudha. Kanaaf micoon kun abbaa manaa ishee baay'ee garraamiidha jechuudha. Ishiinis hamma achi teessee hojjechaa turte kana birrii isarratti ergaa turte. Deebi'ee immoo nama amantiitti laa namni kun jechuudha. Nama isa shakkitu miti maal jettu miti waan taateef birrii isarratti ergachaa turte jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee namni kun waan argite hundumayyuu isarratti ergaa turte. Ishiin maatii qabdi. Obbolaa baay'ee qabdi, obbolaa dhiiraa baay'ee qabdi, akkasuma obbolaa dubartootaas baay'ee qabdi. Maatii ishii kun hundumtuu amantoota. Dhugaa dubbachuuf bara kana keessa amma barbaade obbolaan keessaa jiraatan, amma barbaade maatiin keessaa jiraatan isaanii dhugaan isiniin jedha jechuudha. Eenyumtuu ofii isaarra nama jaallatu. Dhugaa waaqayyooti ishiin biyya kanaa jirti, ishiin akkasitti dhamaateetti, ishiin akkasitti rakkachaa jirti jedhee namni si yaadu sirumaa hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni si yaadu hin jiru. Saatii kanatti hundumtuu qoonqoo fookkoon ofitti jettii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Qoonqoo fookkoon ofitti jettii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf eenyumtuu siif hin yaadu jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee birrii haa argatte hunduma isarratti ergaa turte abbaa manaa ishee kanarratti jechuudha. Innis haati ishii qophaa dhaqxi. Obbolaan dhiiraa qophaa dhaqu. Obbolaan dubartootaa qophaa dhaqu. Durbii firri akkasuma qophaa dhaqa. Sinii galee namni kun ishiidhaaf hin bilbila nagaa waliin haasa'uu jireenya jiraatan keessatti guyyaa tokko hin amanti waan ta'eef birrii hamma waggaa 4 irratti ergaa baate keessaa kana gooteettaa maal gooteettaa jettee guyyaa tokko dubbattee hin beektu. Innis kanaan godhaa jedhee afaan isaa dubbatee hin beeku. Sinii galee ishiin gaafa ishiin birrii ergitu guyyaa ishiin birrii ergitu beeku maatii ishii. Har'a obboleessatu dhaqa. Obboleessi dhaqeetu birrii hamma kanaa na barbaachiseera. Yoo birriin jiraate birriin haa kennii jedhaan. Maatii ishiiti waan ta'eef maatii ishii wajjin immoo jiraachuuf dirqamadha waan ta'eef innis maal godha birrii sunitti kennaan hamma inni gaafate. Borummoo haadhatu dhaqa. Haatis immoo maatii akkasuma dhala koo birrii rakkadheera birrii naa kennii jettiin. Guyyaa itti aanu immoo obboleettiitu dhaqa. Ji'a naanna'ee dhufu guyyaa tokko ani ittiin qoonqooratti nyaatanirraan kan hafe ji'a naanna'ee dhufu obboleessis akkatti fuudhu, obboleettiinis akkatti fuuti, haatis akkatti fuuti. Yeroo hunda kuni garraamummaadha. Yoo dhaqee birrii kana isaan gaafate ishiitu fuudhaan hin jedhee
Ishiitu kana godhaa nuun jedhee ishiin immoo bilbila hin qabdu. Warra mana sun keessa jirtutu yeroo tokko darbanii dawwaluufi malee fi yeroo ishiin birrii ergitu akkasitti dawwaluufi malee bilbila hin qabanne hamma waggaa 4 sunitti jechuudha. Isinii galee haati qophaa fuuti, abbaan qophaa fuudha, obboleessi qophaa fuudha, wasiilli qophaa fuudha birrii kana. Akkuma kana jedhanii hamma waggaa 4tti osoo mi'a mana keessaa wanna tokko osoo hin bitiin birriin hin jiru. Gaafa kaanii akkam gootee birriin ergaa jiru jedhee gaafan gaafadhuuni birrii atiin ergitaa buukirratti yoo ergite buukirra hin taa'u anoo sin gaafadha jedheen jaalala keenya kaleessa jirutu har'a maaltu taanaan na gaafatti jettee na shakkitaa maaltu maal taanaan na gaafatti naan jettaa laati jedhee tanan dhiisee ani immoo maatii kee faanas wal dhabuun barbaadu wanti kun hundumtuu hin darbaa jedheen si gaafachuu dhiisee malee obboleessi kee qofaa dhufu obboleettiin kee qofaa dhufu birrii naannee dhufu guyyaa tokko birrii waan tokko ittiin godheen beeku jedhaan. Ishiinis maal jettiin? Birrii itti garite kana tokko lama jedhii reegiitii irraa fuudhetteen. Eessaa dhufa ree birriin har'a? Yaaddani? Birriin dura dhufuu qabaa? Ishiinis gaafa akkas jettuun innoo dhaqeetiin gaafateen isaaniin. Birrii ji'aan fuutanii hundi keessanuu herreegaatiin deebisaa baay'ee lola jireenya koo irratti lola guddaa ta'ee jira waan ta'eef jedhee gaafa inni gaafatuuni isaan immoo maal jedhanii azeebsaniitu jechuudha. Akka waa inni birrii balleessee guyyaa kanaa sirraa fuune malee hamma kana maatti sirraa fuune hamma kana sirraa fuune malee hamma kana maatti sirraa fuune jedhanii hundi isaanii shaaruu yookaan diduu barbaadan. Gaafa isaan diduu barbaadani maal godha seetan? Ishiitti meen gaafa ishiitti immoo ishiinis immoo hin gaafatteen isaaniin maatii ishii sun gaafa gaafattuuni akkas miti laalaalle jireenya namaa dhugaa isiniin jedha obboleessi kee obboleessa ta'eef gaarii sii yaadu haatis akkasuma haadha taateef gaarii kan namaa yaaddu hin jirtu eenyumtuu ofirra naman jaalatan gaafa ishiin akkas jettee gaafattuuni maal godhu seetani inni elaa jireenya ishii diiguumu immoo wanti kun booda isaa dhaqee akka isaanitti fokkisu waan beekaniif wanti kun akkana miti. Nuti hamma kanarraa fuune malee hamma kanarraa fuune immoo deebifne irraa inni immoo nama biraa faana jireenya eegaleeraadhani. Dhugaa rabbii baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Nama biraa faana jireenya eegaleeraadhani itti manii. Ishiinis gaafa kanatti nama raadhetti siruma naqaa yaa'u gaa'ila keessatti deebi'anii gaafa daa'ima wajjin godhatanii baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Gaafa kana qaxxitaan daareektii Itoophiyaatti galetti yoo Itoophiyaatti galu wanni tokko hin jirutti wanni tokko anis waan an godhu wallaalee jaarsa biyyaa walitti waan madheen waan hundumaa walitti qabadhee tanan inni isaanitti qabate isaan immoo isatti qabataniitu akka inni waan nama biraa jiru faana jiruutu isaan nama afuri maatii ishii keessaa jechuudha. Nama arfan isaanii maal godhanii irratti ragaa bahan akka waan dubartii biraa faana jiruutti. Gaafa kana waan an godhu wallaaleetti siruma waan an godhu wallaalee achi gahee maraachuu malee mtunatti namni mana keessa yoo ilaalomtu jiru waggaa 4 hojjedhee isaanis taanaan wanta godhataniira hin qabani manuma keessa babbareechataniiru malee omtuun jirutti isaan biraas. Inni kan koommoo siruma jireenya isaaniitii gadi tette siruma. Gaafa kananii jaarsa biyyaa waan madhee gaafa dubbii isaa kaasu hundumti isaaniiyyuu jaarsa biyyaa sun irratti ani kakadhaan jedhiniitti jaarsa aadaatiin. Gaafa ani kakadhaa jedhuuni hundi isaaniiyyuu shamaqqaqamuu barbaadan jedhe. Akka hidha Oromooni dhugaan hin qallatti malee hin cittoodha. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha. Kakadhaa jedhee gaafa abbaa gadaa waamee abbaa gadaa irratti dhiyeessuu kakachuu didanii jette. Isaan inni immoo kan dhala kee faana nyaanne dhala kee faana nyaadheera jedheetu
isa kaan immoo hin agarree jedheetu hamma dhala kee faana nyaadhe immoo hamma kana turtii hamma kanaa keessatti wanta nan herreegee beekuu qabu. Yoo nan hambifadhee miindaatti ergitu keessaa parsentii 100 keessaa parsentii 25 kana nan hambifadhu parsentii 75 isaantu fudhata jedhee kakate. Gaafa kan isaan kakachuu didaniitti. Akkasitti jireenya mana koonna diskisanii oolanii isaanis immoo akkan isaan gargaaruu hin dandeenye illee akkasitti akkasuma godhanii waggaa 4 mulu hojjedheen yoon guyyaa tokko ittiin caamaa tokko ittiin hin bitatiin waggaa 4 mulu akkasitti akkasuma godhanii abbaa manaa koo garraamummaa isaa argataniiti jette. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yoo waaqayyo jechuudha dhugaa isiniin jedhaan waaqayyo dhiifa manaaf haa godhu malee abbaa manaa jechuudha. Abbaa manaa akka kanaa waaqayyo namatti hin qabiin. Inni kuni sittis gadadoo faarsa ofiisaattis gadadoo faarsa gadadoo dhuba bakka. Hojjettee siqxula. Girgiddaa si fuuldura jiru koo dhiibuu hin dandeessu. Siigalee akka kanaati jechuudha. Hojjettee achi siquu hin dandeessu nama akkasii biratti. Mana tokko keessatti dhirsis garraamii taanaan haati manaanis garraamii taanaan bafutsu. Ati nan guddaadha jettee yaadi. Keessattuu dhiirri garraamii taanaan nan guddaadha jettee yaadi. Maaliif jennaan dhiirri kostarraa isaa caala. Dhiirri kostarraa jireenya isaa irratti kostarraa kan ta'e bakka hayiliidhaan nama jiraatu dhugaa dubbachuuf. Malee dhiirri garraamii si jammar hin ta'u. Yoommoo dhiirri garraamii ta'e dubartiin illee akkas ta'uu hin qabdu. Kana jechuun wal fudhatanii jigu lamaan isaanii. Garraamiin ta'ina jechuu koo miti. Garuu akkaataa qaba. Daangaa qaba hundumtu. Isinii galee hundumti isaayyuu daangaa qaba jechuu kooti. Malee hamaas ta'a jechuu miti. Maatiin ofiis immoo jireenya dhala ofii gaafa akkasitti obboleessi qobaa obboleettiin qobaa haati qobaa gaafa akkasitti dhufanii namarratti wanni jedhanis immoo nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif jennaani micoo jijjiiramu kan ishii baate malee hamma kana muluu isaan gargaaruudhaaf miti. Waggaa kana muluu isaan gargaaruudhaaf miti. Kanaaf isinii galee wanta akkasiin barbaachisu irratti walumaa galatti dhugaa rabbii waan guddaa akkasiin irraa barattan abdiin qaba jechuudha. Ilaa akka jedhu Oromoon jechuudha. Alaanfadhuutiin natti galagalii liqimsee jedha. Kana jechuun maal jechuudha isinii galee? Hamma fedhellee yoo nama jaallatte hamma fedhellee yoo nama onneette nama tokkotti itti of gatuu hin qabdu bakka. Sirumaa ittuma of gatuu hin qabdu jechuudha. Itti of gattee jenna dhumaa duuti ati. Dhugaa dubbachuuf obboleessa keessaa ta'u fira keessaa ta'u eenyummaa keeyyuu haa ta'u jechuudha. Hin barbaachisu waan akkasii. Har'a waggaa 8 mana namaa hojjettee osoo mana tokkoon ijaarratiin jirti agarra. Kuni kaayyoo manaa bahan wallaaluu fi ati gaafa hojjettu fakkeenyaaf guyyaa tokkotti ati miliyoona tokko hojjettu. Garuu miliyoona tokkotti hojjettu kana laali. Namni duuba kee hin jiru taanaan namni qabaatu duuba kee hin jiru taanaan miliyoona tokko miti miliyoona 2 guyyaa tokkotti hojjettee waan tokko gatii hin qabu. Garuu namni jabaan duuba kee jira taanaan aizosh jabaadhu namni siin jedhu namni yeroo hundumaa si jabeessu duuba kee jira taanaan dhugaan siniin jedhaan guyyaa tokkotti birrii tokko soo walitti qabdee har'a birrii tokko boru birrii tokko soo walitti qabdeeyyuu ati haadha fooqii meeqa ta'uu dandeessa. Yaa jireenya biyya lafaa kanaa kanuma fooqii makiinaa bara kana keessa jechuudha. Kanaaf ta'uu dandeessa. Inni guddaan duuba keerraa namni jiraachuu qaba jechuudha. Kan hordoftoota koo kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Ani dhiira kan jedhu warra fuuna isinitti haa qabu warra neerumne isiniin jechuun barbaada. Hamma dhuma sagantaa keenyatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Paartii 2 sammuu itti isiniif fufa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay'ee.